dhibame alhamdulillah jijjiirama qaba mishaa jira akka duraati miti dalagachuutti jira wanti inni na godhu tokko jiru galluun gaafa rabbi jedhe baati gaafa rabbi jedhe duuta gaafa rabbi jedhe jiraat khalaas kana achi waan biraarraan fedhu garuu ammootu karsi kakachiise anitti ngoo amma ta'u mee dhugaa akkamii irraa barbaadanatti mee isa irraa maal barbaadda dhugaa akkamii irraa barbaaddu sa'a kana moo maal amma isi irraa maal barbaaddu anama dhugaan tokko irraati sina godhe kakatee bira darbee miti okay bukin tunteeti fayfiiti miti tiyyuma kennaaraaf jedhe kakatee bira darbee okay amma eega kakannee booda atillee hawwi maqaa isaa lafattis ta'ee namarrattis hin kaasinii naan jedhan ishii jedhe fudhadhee biraa deeme maqaa isaa kaasuu dhiiseera amma maqaa isaa kaasuu dhiiseetiin jedhee boodatti viidiyoon kun kabara 2025ti viidiyoon kun dhufee waan mucaa kanas miidhaa waan maatii isaa tuqaa waan nama tuqaa hin qabu viidiyoo kana gadhiise yoo dogongoree jiraadhillee kaafadhu yoo naan jetta dogongora kiyya hin kaafadha eegaan gadhiisee booda obsee dhosse hagana gaa jedhee viidiyoo akkas jiru ka hamilee kiyya cabsu hamilee mooraalii nama hin deebu beeka waan mooraalii nama cabsu miidiyaa gubbatti maatii irraa dhaladhe qaba maatii itti dhaloome qaba maatii lachuuyyuu hin salphise anas ni salphise dhugaatii yadabse ilmootiyyaafillee dhugaatii ya qajeelcha yookaan sagaagalu ta'e hin sagaagalu ilmoo qabdu ta'e ilmoo qabdisannaafaa himu taakka lammaffaa ammoo hawwiin mana sihiirii dhadhee ya foto daa'ima kiyya qabattee ana kiyyaaf kajaartii kiyyaas qabdee mana sihiirii dhadhee fotoon kiyya suni jarri ammoo an umurii kana hawaasitti hin godhu jettee harka itti gochuu fi iddee biraa deemte jedhe isa kanallee dhugaan jirtu naa barbaadanii naa kakatee akka irra naa darbu barbaada incabeera fagoon deemin ila abdi geerro maaltu jira si fakkaate himata dhadhee himata wallaalte koy Dr. Hawini dhugaa dubbachuu fi intala arsii sana beektaa arrabni kun hundi immalaadha lakki yaa hawwii zayitii ati dura hojjettu kanaa miti dogongortee jirta yoo jedhe afaan bareeda wanti kun nama hin dubbachiisu garuu arrabni kun hundi niitii bunnaa beetiitii nu intala oromooto bunnaa beetii keessa hojjettu nunu akkasin jedhamu jechuudha oromummaa siitiif jecha dhiifama sinii galee kanaafuu warri dhuftanis warri wal arrabsan warri jaarsummaa dhuftanis firummaa dhiigummaa hiriyummaa dhiisaa haqarratti dubbadhaa bor ilmoo keessaniif ta'a jechuudha sinii galee balleesseera milkiin baddaa balleesseera itti murii ussiisi yoo inni dide afaan bansiisiiti bishaanitti liqimsiiti dhiifama gaafadhoodhaani sinii dhumateera dubartiin jilban qabdu dubartiin kana jettanii dubartii mataa keessa gadi qoffaynaa dubartiin haadha keessanii shiran dalagina yeroo tokko ilaa dhagayi hawwiini eenyu Dr. Finanasi arsii ta'eetiniin hawwiin immoo bakka biraa hin taane hawwiin arsii taateetiniin Dr. Finan bakka biraa taatee biti Segala koi main apa tadi sekat? Macam dulu. Akan namni sedang gaya nama dah gaya patu bari me fil ada siapa tahu. Tole kalma arsi tukang ko ilmu arsi dah jar arsi. Anille tanan ni. Nasi tadi sekat me mali fang kana jadi aja rayu bari. Wah mali fang ina dubbi nama bayan dor ganggala dor gammale. Yo amballe se. Akhirnya dergem kau dina kabigan nanti singgaru hangga wan sampai tu dubbi satu murat tu kau dulu aku numuti kawan ni sedang gaya numuti kawan dulu gaya amma tak kau kini nuti milkira gorret ini hawi mi dah juru akas setiap kita ini ha saya jerta segala dubbi nak kasih bit lecun utok dia walid dia nota tangke rofa walid dia ada malah kini milki dani mit abdi lah yokin namun nedu naskes jurak Maria takana jenne wa itimurra injiru tokofa imatamana kesa injiru hawwiin akka yaada isiitti maarree obboleessi kiyya namni kun namiidhee kaleessa isaa waliin hojjedhee hin beeyna nullee rabbillee hin beeka gaafa isaan jalqaba waliin ka'an miidiyaa kanarra jirra hin agarra sagalee isiin achirratti qabaa turte wayita hojii ofii beeksisa gootu wayita walii waa hojjetan argaa turre maali jennaan namuu qabrii qaba akka isiin ogummaa qabdullee oromoon hin beeka ogummaa qabdi achitti illee dhiisne ogummaa isii achitti hojjetaa turte biyyan bira kanallee dhufte hojjetaa jirti rabbi riskii isii haa bal'isu oromoo hedduutu irraa fayyadamaa jira. Amma illee gabaan isii haa baatu
ifnaanillee kaleessa ofiiyyuu beekaa yookaan isii waliinuu hojjeta haga sadarkaa ammaa kanatti illee tajaajila ofii geggeeffataa jira bu'aa buufataa jira osoo ijoo jarri kun magaalaa takka keessa yookiin biyya takka keessa jiraatanii ree wal inaafan jenna namuu ardii eeshiyaa garagaraa jira sadarkaan inaaffaa hagana bakka hin beeytuu narraan barannee maalii hin taane hawwiinillee anatu barsiisee maaliin kun baay'atee yeroo hedduu viidiyoo isin hojjetan hin argina ammoonni nu jennu waan kana hunda keessatti yoo akka gartee waan tokko laallee viidiyoo nu dhageeffachiiftan kana isin durallee dhageeffanne yoo ilaallutti sagaleen hawwiin waggaa bara 2025 viidiyoo posti gootee fi sagaleen ifnaan fuudhee viidiyoo sanirratti hojjetee jecha badaa jedhe akka nama waa ijaan arguutti wayita ol bira qabnu ifnaantu dogongora qaba jechan taane jaartii nama intala biyya isaa dubartii nama ammoo kaleessa gartee haa xiqqaattu haa guddattu yookaan dhugumaan isii irraa waa bare yookaan ammoo isii waliin waa bare jecha san kaa'uun caba dubartii gartee hamilee hagas ga'u waan agasiisan miidiyaa irra bahee jecha fofokkataa jaartii obboleessa isaatiin isiin akkana taate maarroo taate jechuun kuni maqa balleessi akkana fakkaatutti salphinna maqa balleessi jaartii nama sadarkaa hagas gahu saniin bifa dalagaa jecha isin jetteen waa takkaa hin beeytu waan baay'ee ka jechuu danda'u bifa fokkataa afaan fokkataadhaan gabbahee waan sila arsiin hin qabne jedhe kana manguddoon yoo dandeette itti qabdee jecha inni jedhe kanaaf gartee dubartii anfalaa kaleessa waliin hojjetaa ture jechi inni akkana diqqeenna itti mure osoo jechuun viidiyoon isiin hojjette sun waan takkan beeku ifnaan kaleessa anatu isa barsiisee dalagaa kana narraan baratee wanna takkan beeku zayitiin inni gurguru kunu zayitii maaliitii jettee yookiin jecha amma jettu kana waan addaan irra godhe jettu san viidiyoo san keessa jiraate akkamitti ilma namaa waan siiriif maalii kana irratti hojjetta jennee isillee gaafanne viidiyoon suni isa jabeessuudha malee waan biraan qabu dhoo isaa miti isiinee isaa waliin hojjettee viidiyoo isaa waliin hojjette san fiddee poosti goote namni tokko gaafa dirijjitii tokko keessa seenu dirijjitii san keessaa guddatee yookiin waan wahiitii yoo ba'e qirincaafiin dirijjitii sanii san ta'uu beeksisa godha namni tokko doktoreetii ta'ee doktorummaa isaa san keessaa iddoo itti hojjetu san irraa qirincaafi godhee hojjeta kuni hinaaffaa yoo ta'e malee viidiyoon isiin hojjette kun waan hagas isa gubee homaaxaa fi jinnii fi maalii jechisiisu hin qabu ifnaan akka gartee ilma Oromoo tokkotti dubartii jaartii obboleessaatiin jecha kana jechuun akkana biratti fudhatama hin qabu. Manguddoon hin jirtii baaftee akkuma mareefsiifuun jette mana gugurdaa mana afeemasaa keessatti ilaaluu fi hin danda'an. Siifan hin dogongorreen irratti argee yoo jiraate maaliif viidiyoo san hojjettee jechuun hin danda'u. Hojii isii kaleessaa hadha beeksisa godhuun eenyummaa isii kaleessaa san hadha hawaasni kun beekee akka isiin ittiin tajaajilamtu. Hojii isii dhugaa kaleessa hojjette san hadha agarsiisuun eebiin qabu. Akkana fakkaatutti kana. Dhugaan natti mul'atullee kana. Wanni dhugaa irraa sechi miliinee maaliif viidiyoo san waraabdee maaliif baga waraabde viidiyoo. Viidiyoo ifnaan zayitiin isaa hamtuudha zayitiin isaa badaadha jettu waraabne. Kaleessa isa bira hojjedhee hojiin kun hojii isaati isaa kanatti kan hojjetaa jiru kana zayitiin tun gaariidha jette. Zayitii isa fakkaatu kaleessa hojjetaa turtee fadhallee hojjetaa jiraadha. Wanni agaygahu arrabaa fi jechaan yoo gartee jibbaa kaleessaa fi waarii wahii walit jiraate sadarkaa agarsiisan jechuun dogongora ilmoo dubartiitiin akkana fakkaatutti kan. Manguddoon illee wanni isiin ilaaltu yoo jiraate maarree intala anfalaa dubartii obboleettii jaarsa keetiitti balleessitee dhiifama gaafadhu yookiin viidiyoo san kaasi amma booda wanni walii isin fidu hin jiru idaan isin jidduu jiru bahee sihirii fi jinnii fi maalii namni rabbi ofiitti amanne arbo shiriin isaa dalagateetiin nama gartee jazbeesee dalagataa jira addunyaan guutuun namni rabbi ofiitti amanne guutummaan nama wasaba sabuu kun jazbeesee ilma namaa dalagataa jira san isaa fi rabbi walit dhufa taani namni irratti waa dalagate tawsulaata rabbi ofiitti seenee sihiriin gartee yoo rabbi ofii qabatan nama waa gootu takka illee hin jirtu dhugaan jiru kana bifa kanaan laaltanii yoo mana gootanii gurbaa jettanillee waamtanii fiddanii maarree wanni ati dubartiin kana jetteef kaleessa araaramtanii viidiyoo isiin hojjette irratti jechi kun isiin hin maluu namni jedhu yoo jiraate ahla wassaala kan xumuradha jira kanu.